بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبولين كيا أمني أورمو كمسلماس كواقفتاس ككريستاناس وابيك هاف سنتاني حاجتكو وانا ملتي ويسرنا قدارتي kitaabilee federaalizimii keessaa sirna mootummaa federaalaa Itoophiyaa akkasuma waa'ee sirna gadaa akkasuma amantii keenyarraas kitaabilee hedduu dubbisaa ture. Kanaaf osoo dubbisinan hedduu waa'ee seenaa kanaa wal qabsiise seenaa ofii wallaaluun wallaalamee salphina akkuma dura waliin jedhaa turre san waa'ee kanaa waan dubbisaa tureef yeroo dhagahetti gar tokkollee goree nam tokkollee deeggaruuf osoo hin ta'in waan namni hubachuu malu akka hubannootti waan namni beekuu malu akka beekumsaatti walii dabarsinaa jedhee dhufe. Nuti umrii keenyarraa ilma jaarsaati beeytu. Ilmi jaarsaa kun namni sadii kun mataa arri kun gara arri kun miila arri jedhan ka lukaan deemee biyya gargaraa deemee waa argee waa barate luka arri jedhaniin deemsa waa barsiis. Ka'ammoo umrimaan mataan arraahi mataa arri jedhaniin ka garaan arraahi akka kiyyaa kanaan gara arri jedhaniin heeydarammoo wama allaafiin seenneef nadhaamate akkuma nama harra intala gabbaasu deemu durallee na qopheessaa ture. Anillee laayivii kanan seenne garuu dhiyeenna kana bilisiginnaan idaayyaa gootee mana nu galchite malee sagantaa nama kumaataman lakkaa'amu afuutti yeroo hedduu madarak marii ta'ee yeroo hedduu hojjetaa ture. Har'a garuu lamaajii taa'eerra. Lakki jara kanatu jara addaati addunyaa haaraadha. Ammoo laal takkaa namni yeroo jalqabaatiif laayivii feesbuuk irratti 1,100 arganne takkaa yeroo jalqabaatiif jara kana eeggadhu sirriitti qacaa'e. Duuba yeroo waa'ee kanaa haasofnu akka nama tokkollee jinniin ittiin kaane haasofna beeytu namni hunduu jinnii qaba jinnii itti ka'u qaba. Tarii yoon waa'ee Oromoo kana haasofnu namni jinni nafxanyummaa qabu jinni nafxanyaa itti ka'uu mala. Yoon waa'ee Islaamummaa haasofnu namni jinni Oromoo qabu jinni Oromoo itti ka'uu mala. Garuu jara kana marayyuu ilaalcha keenyatu aduwwii waliin godhe malee aduwwummaan qabanii jechuudha. Kajiraa uumaati mitiyyuu heenda kana eeggadhu sagalee kan kee ciree muree olii gadi facaasee yuutuub gubbatti rabbi siyaasatti Oromoo alhamdulillah gartee rabbi kanaan ta'an qabnu beeyta jawartu waan jedhe nuti kutaa adii miti jedhee huccuu qalama gargara itti dibani kanaadan ta'an qabnu beeyte fiiziksiin maal jedha ulfaatinni waan tokko yoo bal'inni guddate hin xiqqaata jedha. Kanaafuu wanta nami alarraa nu qeequ nuun jedhuuf dantaan qabnu namtichatu harree karaa oofeeti boollatti harkaa badde. Harreen boollatti harkaa baddee jennaan boolliti boolla gadi fagoodha. Boolla bishaan keessa qotanii biyyi keessaa dhugu harree boolla jalaa badde tana biyyatti iyyate harree baasuuf hin danda'amu. Amma qoshaashaa naa fidaa jedhee qoshaashaa itti guure boolla tanatti qoshaashaa guuranii wayita qoshaashaa itti guuran asuma qoshaashaa namni irra buusuun harree fi jalaan dachiin ol guutamaa dhufte harreen gubbabbaate. Kanaaf jechi nami nuun jedhu ol nu guddisa malee yoo irra tarkaanfannee bira tarre yoo nuti dhagaa nuun darbatan hunda deebinee nama darbachuu baannee kaayuu keenyatti fufne wamaa miti arraba rabbii jala rasuuli rabbitiif rabbiillee najaan baane inni uume sunu arraba namarra najaan baane. Wanti nu jechuu barbaannu garuu dhaamsi kiyya ka jalqabaa osoo sagantaa kiyyatti hin seenin dura nuti erga addunyaa kanatti dhufnee hiriyyummaa jaalalaa ni ooftuu san tabarumsa hedduu qabdu san namni waliin jalqabne haadhateen irraa maal baranne obsa baranne obboleettii teenarraa maal baranne mala baranne yeroo dur jabbilee faa galchine yoo nu jabbilee hoosifnu akka haati teenya nun tumne isit dafee mala nu baas obboleeyyan teenya tadhiirarraa maal baranne murka baranne jarri abbaa biyyaa waan ta'aniif wal dorgommii keessa waan galaniif akka ibaluu baradha akka ibaluu dalagadha jechuun si dhagaama jechuu yoo maatii tartiiba qabu keessa guddatte abbaa keenyarraa maal baranne abbaa keenyarraa gorsa baranne gaafa ol guddannee gara mana barumsaa dhufnu gara aalimman keennaa dhufnu aalimman keenna waan hundaa biratti arganne malli obboleettii teenyarraa baranne sun hikmaa ta'ee dhufe obsi haadha teenyarraa baranne sun sabrii ta'ee dhufe murki obboleeyyan keenna waliin godhaa turre sun qabsoo ta'ee dhufe
gorsi abbaa keenyarraa baranne sun da'awaa ta'ee dhufe ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikma walmaw'izati alhasana waami gara karaa rabbii keetii malaa waami jechuu hikmaa jechuu mala jechuu tooftaa waami amma horii dammaqu tokko dhiiroo yoo nuti isaa dammaqu san asii dulla qabne illeen dhaabatu jechuudha. Garuu suutaan yoo sooqidda jala qabne hoo hin dhaabata. Malaani ibiddi bishaa wodda jedhan. Kanaaf duuba mala saniin deemne jechuudha. Mala jaarsaa. Mala jaarsaa saniin deemna. Inshaallah beeki gaaf tokko sheeyni salaatiin masjidaa gabbayaa mudawwara deebi'ee yoo inni gabbayu mucaan dargaggeessi salaateetuma masjidaa gabbayee intala harkarra kaahate. Intala harkarra kaahannaani yaa walad yaa mujrim jedheen sheeytichi. Yaa sheekamee wama sadii isin gaafadhaa jedhee mucaan. Maal na gaafatta jedheen tite. Yaa sheeka anatu irra jallate moo fir'aawnatu irra jallate jedhe. Jennaani rifate sheeytichi yaa mujrim jedheerre. Jennaani fir'aawnatu irra jallate jedheen. Yaa sheeka ammallee waa isin gaafadha jedheen. Isintu caalamoo nabiyyallaahi Muusaa jennaani nabiyyallaahi Muusaa. Ammallee waa isin gaafadha sheeka jennaan lakki nan gaafatin jedhe. Dubbiin gara deemtu arge. Hayyee fir'aawna jallataa ana rabbukum la'alaa jedhe saniinuu nabiyyallaahi Muusaa yaa mujrim hin jenneeni. Rabbii wayta itti ergu faquula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhshaa jedheeni. Jecha gaggaarii jedhaani. Namni kun yookaa qajeeluun malaa jedheen rabbiin osoo akira waan fir'aawna ta'u beekuyyuu akkasitti akhlaaqa gaariin dubbisaa jedheen atimaa akkasnaan jettare jennaan sheeytichi qaanfate jechuudha. Kanaaf har'a waa'ee sabboonummaa fi islaamummaa Oromoo fi sirna gadaa fi waaqeffannaa laalla jechuudha akkuma beeynurra mala jaarsaatii wal himna suutaan. Sabboonummaa fi islaamummaa gaafa jennu naashinaalizim ka jedhamu kana jechuudha. Naashinaalizim yeroo jennu warra Awurooppaattu fide naashinaalizim waan jedhamu kana. Isaan wanni fidanii fi sababa cunqurfamaniif naashinaalizimiin sun garuu gosa tanatu tana caala anatu ebaluun caala osoo hin taane gara walqixxummaatti isaan fide nulleen sabboonummaa akkasii irra jirra jechuudha. Sabboonummaan tun amantii islaamaa keessatti jirti. Maali sabboonummaan tun gara amantii islaamaatii yoo laalle rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhan inna allaha astafaa min waladi kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa وصفى قريشا من كنانته واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم النبي كنا عليه الصلاة والسلام ما يجتشو بني إسماعيل كيس ربين قوس كنانا جدمت فلته قوس كنانا جدمت كيسا لربين قوس قريش جدمت فلته قوس قريش جدمت كيسا لربين بني هاشم فلته بني هاشم كيسا اللي أنا نفلتي نبينا بدينا إرقى جدا نبينا كينا صلى الله عليه وسلم قاف أبي سفيان موتي الروم هرقلا أبي سفيان قافتي وآي نبي يمار محمد الرا قافتي أول قافي إني قافتي كيف نسبه فيكم نسب نساء كبسين كيست جنان هو ذو نسب جدين أبي سفيان والله جدي أبي سفيان أصو ديبيسا كنو تنسينين درا أصو كجيبون نرتك عن في تأوباتي سلاوان هرق لنقافتي كانت إن كجيبا جدي قروا كجيبوان كان فتنف أرمني مورا قوسا كبجمتو قوسا سبون ما قبدو قوسا هيوك أبدو قوسا هويو فيك أجيتو قوسا سفوك أبدو قوسا آدف دولا وفيك أبدوان تاتيف كجيبك أنفتن إني ماتي شرفك أبو كيسار على تجدين ربين ماتي شرفك أبو كيسا مالي قوسا شرفك أبدو كيسا مالي نبيين إرقو جتشا كتاب إسان الرتبيكا أبي سفيان موتي هرق أبي سفيان إنغافي كان غافة يجو دوبا ديرو سبونو ما جتشو مال سبونو ما جتشون شرفه في إيقاتشون كبجو في إيقاتشون سبونو ما جتشون وان بلان قب نرى نجتين جتشو سبونو ما جتشون دوبا سبونو ما جتشو يوتنا تهاتي مالي في الرول لولري سبونو ما جتشو وان براتين ربي إنما قال أنبياء قولين إرقو قصة قال كيسان أنبياء قولين إرقو مالي فو هنا الرفسن كان نبي واجلان تقهو رسولك إن صلى الله عليه وسلم وصول إرقامين دورا أرمني أمين جتني وما ترد محمد الأمين جتني وما ترد أمين جتشون أمانا ما جتشو نما يو دبتو دوغا دبتو نما انكجم
osoo ergamin dura nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa tokkollee kamriin dhunne osoo dargaggummaa keessa jiranuu nama kabajama nama sharafa qabu akkasuma takka lafa sirbaallee hin dhayne gaaf tokko ammoo naannoo warri makkaa itti sirbu tokko dhaquuf eega isaan qophaayanii ka'anii osoo ergamin dura hirribni tareen jechuu hirribni dhage nabii keenya sallallahu alaihi wasallam rabbiin hin tikse jechuu bakka akkasii irra Abii Bakrii fi nabiyyiin keenya osoo nabiyyiin keenya hin ergamin durayyuu saahiba turan jaalallee turan Abii Bakrillee nama akkasii sharafa qabu san nama bakka gargaraan dhaabanne nama hin kijine nama bakka zinaan dhaabanne nama bakka sirbaan dhaabanne yeroo san keessattuu nama kamriin dhunne akkasumallee gosti Qureeshituun illee gosaanuu gosa sharafa qabdu gosa kabaja qabdu gosa san keessaan rabbiin erge Hamza maa yoo laalle bar xiiqitu gara islaamummaa seense Abii Jahl rasuula dhahee jennaani maal fidda anuu amane jedheen sabboonummaa jechuudha inni kun maal fiddame anuu amane sabboonummaa jechuudha sii galee sabboonummaa akkasii hubadhu namni dubbiin sii galuu dide dhiifama wajjin obboleeskii maal fidda anuu amane jedheeni Hamzaan achumaan islaamummaa seene jechuudha eega ammoo lolli walitti duudee Abii Jahliin kun qaruu ta'e dhiisaan balleessee jedhe silaa namni wal lolaa gaafa san sabboonummaa jechuun kana rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa lola kan dage ana nabiyyu laa kazib ana ibnu abdul muttalib jedha waytaa waraanni biraa baqate isaan gara lolaa fiigan jechuun rasuulli keenya hoogganaa waraanaati ana ibnu abdul muttalib jedhan abbaa isaanii dhiisanii akaakayyuun uf waaman akaakayyuun isaanii kun islaama nuti sanyii gootaati jechuufi bar sabboonummaa inni kun nuti sanyii sharafa qabdu nuti sanyii gootaati ummata sodaattuu miti ani nabiyyiidhaan kijimne jechuudha akkasuma nuti sanyii gootaati jechuudha sabboonummaa jechuun kana hiikkaa biraan qaba nuti illee gaafa sabboonummaa jennu sabboonummaa nuti namaan qixaa eenyullee gadii miti nurran ijjatinaa jechuu san falmiirra jirra malee nuti namaa oli jechuu miti kanaaf nami safuu hin qabne namni aadaa hin qabne bilisummaa hin qabu jechuudha biyya hin qabu jechuudha namni gabroon bilisummaa hin qabu biyyallee hin qabu kanaaf Minilik maal irra xiyyeeffate gaafa biyya kana cabsee seenu waa sadi balleessaa jedhe waa sadiin maal ummata kana aadaa fi safuu duudhaa isaa balleessaa jedhe lammaffaa ammoo afaan oromoo waan jedhu kana balleessaa oromummaa balleessaa oromiyaa balleessaa jedhe kaayoon amma abiyyi ittiin deemulleen kanaa jechuudha kanu falmaa jirulleen kana jechuudha waan biraatii miti asliin shay'ii shari'aa keessatti halaala haraama keessatti halaala asliin shay'ii waan shari'aan haraama goote malee akkasuma ibaadaa keessatti asliin shay'ii ibaadaa keessatti haraama waan shari'aan halaala goote malee duubaan akka itti uffadhe kana akkaataa aadaa kiyyaa kana afaan dubbadhu kana yoo shari'aan teenna haraamin godhiyyoo akkanatti uffadhe maal balleessa an islaama oromo akkasiyyoo uffadhe maal balleessa kanaaf sabboonummaa jechuun kana jechuudha namaan qixanu aadaa qabna yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin aw unsaa min dhakarin wa unsaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu yaa ilmaan namaa jedha rabbiin innaa khalaqnaakum nuti isin uumne min dhakarin wa unsaa haadhaa fi abbaa irra dhiiraaf dubartii irra isin uumne meelaali bakka rabbiin jalqabu gadii ol jalqabaa jira bar haadhaa fi abbaa irraa isin uumne eegasii hoo waja'alnaakum shu'uuban ardaa isin goone jedhe ardaa isinii goone gosa keessa balbala jiraa mire wa qabaa'ila gosa itti aansi sii galee lita'aarafuu jedhe akka wal beeytaniif jedhe akka wal beeytaniif kanaaf nu maaliin wal beeynare oromoo ta'uu kiyyaa anamma maaliin nami na beeka akkaataa aadaa uffannaa kiyyaatiin na beeka afaan kiyyaan na beeka aadaa kiyyaan na beeka yoo aadaan tiyya sun ka shari'aan faallessine taate aadaa tiyya tana hordofuun akka eenyummaa kiyyallee gatii eenyummaan kiyyallee gatii qabutti aadaa tiyya tana hordofuun amantii kiyyarra dhiibbaan qabu amantii tiyya tanallee hordofuun aadaa kiyyarratti dhiibbaan qabu jechuudha kanaafi sabboonummaa jechuun isa kana amma gabaabamatti gara oromoo fi sirna gadaatitti har'a jechuudha maal jetti oromoo yeroo mammaayitu waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu bakka jedhu sanitti haadhaa fi abbaa irraa isin uumne balbala gosa akka isin wal beeytaniif isinii goone jedhaa miti rabbiin oromoon yoo mammaayitu maal jetti namni gosa jabduu qabu orma gosaan quuxessa jedhan orma gosaan quuxessa yoo gosa jabduu qabaatte gosuma sanuu ammoo ardaan quuxessan jedha yoo ardaa jabaa qabaatte
ardama sanu ilmaan quuteessan jiran yoo ilma jabaa qabaatan. Kanaafuu namni namarraa waa dhagayuuf sharafi namni qabu kabajaan namni qabu dhuunfaa kennan gosummaa kennaan murteessa. Amma karaa gabaabaa Oromoo fi sirni gadaa maali? Gadaan waaqeffannamoo sirna waan jedhu laalla jechuudha. Gadaan waaqeffannamoo sirna ittiin bulmaa taati waan jedhu laalla karaa gabaabaa jechuudha. Oromoo fi sirna gadaa. Oromoo fi sirna gadaa. Gadaan waaqeffannaa osoo hin taane sirna ittiin bulmaa taati. Gadaan sirna ittiin bulmaa taati. Sirna addunyaa yeroo ammaa ittiin bultu kana keessaa gadaan unitary government, federalism, confederalism jechuudha gadaan. Amma namoonni tokko tokko dhugaa qabanii kalolanii maaliif beeytu? Gaafa warri Awurooppaa kun biyya keenya kana duulee warqii biyya kanaa saam'aa ture, wantoota dheedhii albuuda biyya kanaa saam'aa ture, warri dhihaa kun wanni isaan saamani warqii qofaa miti. Bakka gargaraa deemanii seenaa kennallee barreessaa turan, waan gargaraa godhaa turan. Ka amma achi as deebi'e hayyoonni keenya yeroo ammaa kitaabilee barreessan irratti ragaa isaan fidatan. Maaliifuu namni keenya qaroomee yeroo sanitti aadaa keenya seera keenya barreessee waan lafa nuun kaa'iniif isaan ragaa fidatan. Waliin laaqamee jira. Wanni abbaan ofii itti ogummaa qabu ogummaa ofiitiin kaa'eef wanni namni namaa kaa'e gargara. Gadaa keenya san akki isaan itti kaa'an amantii wal keessa nuu kaayan. Waaqeffannaaf amantii gadaa waliif fidanii wal keessa kaayan. Ka amma mana barumsaatti baratamaa jirullee hin kaayan. Garuu gadaan qulqulluun Rabbiin beeytu Oromummaa fi Islaamummaa gaafa jennu sabboonummaa fi Islaamummaa jedhee waa'ee Oromummaa fi Islaamummaa osoo hin dubbatin bira kute dhiifama naa godha. Oromummaa fi Islaamummaa gaafa jennu Oromummaan tuni gaafa Minilik bara 1882 bara itti Minilik akka Arsiititti Arsiin lola jalqabe gaafa Minilik Oromoo tana asii duguugee Baaleen gahu Islaamummaan gadhayxee qawwee fudhattee ol dachaatee ijoolleen bakka qal'oon gaalaa re'ee tiffattu dhoombiliitii hiiti tokkicha nyaatu. Amaara huuruu keessa ol keettee itti dhoftee duubaan gombifte garuu itatti ol dachaate Islaamummaan labsine walabummaa bilisummaa Oromiyaa labsite. Isinii galee Haaji Adam Saaddoo Oromummaan tun bilisoomtii jedhee Shee Abdurrahmaan Guccii gaafate. Gaafannaan Oromoon hin bilisoomtuu osoo ittiin himini osoo jedhee haajichi dubbii gadi hin xumuriin gaggabe. Haaji Abdurrahmaan Guccii hin gaggabe. Laala uummanni durii hagana Oromummaaf quuqama qaba. Hagana Oromummaaf quuqama qaba. Gaafa san Oromummaa teenna kasilaa Amaarri lafarraa balleessu kan Nafxanyaan lafarraa balleessitu Rabbi jarasaniin nu tikse. Islaamummaan hoo? Islaamummaan gaafa san Oromummaa tiksite. Oromummaan hoo akkamitti Islaamummaa tiksite? Jalqaba Oromoo madda walaabuu keessa namni amantii Islaamaa fudhate abbootii gadaati. Namni amantii Muslimaa fudhate waggaa 100 dura. Namni amantii Muslimaa fudhate abbaa gadaati. Oromoon uumamaanuu hayyu hin beeka. Waaqeffannaa jechuun kun tawhiida rububiyyaa. Rabbi tokkicha jedha. Rabbiin beeka Oromoon. Rabbiin beeka. Kanaaf gaafa dhiyoo kana ammoo hayyoota keenya nu jalaa hidhanii maqaa Habaashaatiin asin nu duulan Oromummaan falmannee baafannee jechuudha. Oromummaa fi Islaamummaan waliin miidhamte malee waliin miine, waliin hidhamte malee waliin hiine, walitti hin oofina. Ilaalcha kennatu sababa waan hubatiniif ilaalcha kennatu dogongora qaba malee dogongorri amantii keenya keessallee hin jiru. Amantiin kennalleen Oromummaa keenya irratti dhiibbaa hin qabu. Oromummaan kennalleen amantii keenya irratti amantiin kennalleen Oromummaa keenya irratti dhiibbaa hin qabu. Gara gadaa fi Oromootti yoo deebinu gadaan koonfederaalizimiidha. Koonfederaalizim jechuun ammoo sirna mootummoonni uf danda'an lamaan mootummoonni biyya ijaaratan biyya uf dandeette qaban lamaan walii galanii rileeshinii uumanii ittiin bulan jechuu koonfederaalizimii jechuun. Gadaan fakkeenya san gadaan Oromoo ka zamana ammaa kun ka dursanii miti. Waan isin ajaa'ibu har'a waan gara nama jirtu akka isinitti himuu barbaada. Gadaa qulqulluu kana namni nuun kaahe sulxaana Suudeetii fi sulxaan Nuuho abbaan gadaa sikkoo mandoo ka Arsii daadhii tarree irratti dhaabate. Daadhii tarree kana Minilik gaafa aangoo qabatu waamee wayita inni jedhee daadhii tarree hin dhufe. Daadhii tarree wayita dhufe
qubaan bultan jedheen Minilik akka amma har'uma nama as fuudhanii filan kana nu qubaan hin bullu lubaan bulla jedheen daadhii tarre abbaa Haaji Isaaq daadhii jechuudha. Nu lubaan hin bullu qubaan hin bullu lubaan bulla jedheen. Jennaan hayyee eega akkas taate leenca fidi jedheen leenca qabee fide daadhii tarree falfaluu hedaa beeki falfaltichi wayita inni leenca qabee fide hayyee amma seera ittiin biyya bulchitan sannatti himi jedheen hin himu jedheen daadhii tarree itti beekkatee hin himu jedheen maaliif hin himu jedheen seera kana hatanii akka garagalchan beeka hin himtuu jennaan hin himu jedheen maaliif jennaan Oromoon baduu jirti yoo badde galuu jirti yoo galtee waa wal gaafatti yoo wal gaafatte ammoo gaafa galtee waa wal gaafattu san daadhii tarree irratti sirni Oromoo badee irra daadhii tarree badee wayyaa achi booda daadhii tarree Minilikiin hidhee akkasitti du'e daadhii tarree eega du'e sulxaan Nuhootu itti tare sulxaan Nuhoo kun aalima sulxaanni Suudee illeen aalima sulxaanni Suudee kun jimma qara'e jimma barate nama jimma barate ilmii barate zamana xaaliyaan keessa jarri kun lamaan sirna gadaa kana lafa kaayan sirna gadaa ka durii kana akka inni hin banne afaan arabiitiin barreessanii lafa kaayan namni amma sirna gadaa orijinaala barsiisu jiru sheeka Bayyanaa Sanbatoo abbaa gadaa keenya Haaji Ahmad Muhammad Dheekkooti jechuudha sirna gadaa orijinaala isa durii san ka federaalizimii san ka akka konfederaalizimiitti Oromoon bakka hundaa walitti dhuftee akka waajirri gamtaa Afrikaa Finfinnee wal gahu kanatti madda walaabuu wal geettee waggaa 8 seera dabe qajeelfataa waan uummatatti ulfaate irraa hir'isaa mootummaallee walii dabarsaa turte san jechuudha. Sirna gadaa qulqulluun san jaran lafa kaaye. Gaafa zamana xaaliyaan san sulxaanni Suudeetiif jarri lachuu aalima. Sulxaanni hoon xaaliyaan deemanii xaaliyaanitti intarvii godhan hin haasa'an. Muuzeemii xaaliyaan keessa jire intarviin gaafa san jarri godhan jarri aalimaa sun godhan agarraatitti waa'ee sirna gadaa irra jechuudha. Sulxaanni hoon ganamarraa haasa'ee sa'aatii 7 geesse. Sulxaanni Suudee sa'aatii 7 irraa jalqabee halkan dhihee sa'aatii 1 geesse mee ilaali hayyummaa Oromoo beekumsa Oromoo maali duuba gadaan kun konfederaalizimiidha akka Oromoo waliigalaatti federaalizimiidhalle ammoo Oromoon gadirraa waan ummanni jaalate waan ummataa ta'u ummanni waliigaleetu mata malee akka amma unitary government sirna Abiyyi ittiin nu bulchuu deemu kana sirna gubbaa gadiiti miti sirni Abiyyi ittiin nu bulchuu deemu kun sirna gubbaa gadiiti. Ummanni filachuu hin danda'u nama isa bakka bu'u. Isatu filee ka ta'u nu bakka kaa'a jechuudha. Waan gadaanillee wal qabatu miti kun. Gadaan ammoo waan amantii wal qabatu miti. Mee waa'ee gadaa amma keeyyata gadaa gugurdaa gadaan of jalaa qabu gabaabinaan wal hubachiifna jechuudha. Gadaan seeratumaa oda'aa jedhan. Seeratumaa oda'aa jechuun paarlaamaa jechuudha. Seeratumaa caffee jedhan. Caffee Oromiyaa jechuudha. Seeratumaa dhaddachaa jedhan godina jechuudha. Laal Oromoo waggaa meeqaan dura waan inni tumatee lafaa qabu. Seeratumaa yaa'aa jedhan aanaa jechuudha. Seeratumaa bahimaa jedhan seeratumaa ganda jechuudha. Kana jala keeyyata hedduu jira. Namni tokko biyya bulchuuf waggaa 40 gahuu qaba. Waggaa 40 kana waa barata haga waggaa 40 kana leenjii waraanaa barata akkaataa biyyatti bulchan barata bilchinna sammuu isaatti gadhaabata. Akka waan biyyaan taane inni biyya irra hin keenne akkan jarjar akkan dogongorre waggaa 40tti biyya bulcha rabbiillee meelaan akka Oromoon tun ayyuu rabbiillee ambiyoota hikmaan inni waggaa 40tti erguu fi waggaa 40 kana irratti jedhan sammuun namaa ka gadhaabatu ilmi namaa kun ka gadhaabatu haga waggaa 40 hin geenne Jibrii mukarra raasanii jedha ilmi namaa kun yaanni isaa kun gadi hin dhaabatu saayinsiillee maal jedha sammuun ilma namaa tuni waa dhagayuu irratti hagi isiin ol dabaltu Nashaati isiin qabdu nama tokko dhageeffachuu irratti haga daqiiqaa 40 jedha. Kanaafuu ani illee daqiiqaa 40 isinitti hin dabarsu. Waa'ee sirna gadaa gabaabinnaan wal hubachiifneetiin sagantaa itti aanuun walitti deebinaa jechuudha. Gadaani waggaa 8 haara'oomfama. Waggaa 8 kana Oromoo yeroo wal gahu waan dabe qajeelchuuf waan uummata ulfaate irraa hir'isuuf waggaa 4 waggaa 4 mootummaan tokko yoo bulche hin gamaggamama biyya akkamii bulchaa jira biyya miidhaa jira moo adlii dalagaa jira hin gamaggaman yoo inni ittiin bulmaata san balleesse hin buusanii jechuudha mootummaa biraatti itti tara yoo inni ammoo tolchee biyya bulche itti taree waggaa 8 hafillee bulche laal amma mootummoonni akka Ameerikaa kun waggaa 4 mootummaa isaanii filannoo geggeessee mootummaa walii dabarsa yoo tolche ammoo waggaa carraa waggaa 8 dabrullee hin qaba
nurraa fudhatanii jechuudha. Gaafas dura waggaa 200 dura biyya kana keessatti akkaataa sirna gada'aa kana deemanii qoratan nurraa fudhatan. Kanaaf gadaa jechuun kana malee waaqeffannaa waan jedhamu kana zamana kana warri amma zamana kana fide kun waliin laaqe malee gadaan sirna ittiin bulmaataati. Waan garaa nama nyaatu yeroo zamana mallasaan dhufu haajichuma kana himee dubbii sanada dabarfatuun bareeda. Gaafa mallasaan dhufu gaafa zamana Oromoon chaartara keessaa baate sanii warri gamtaa Awurooppaa kun nama kenna hundaa gaafate. Jarra abbaa gadaallee hin gaafatan. Jarra abbaa gadaati maali jennaani an Oromoo Islaamikiidhaa jedhe. Warri kunilleen Oromoo waaqeffataa jedhe. Warri waaqolleen Oromoo abboo jedhe. Mallasaan ammoo akkamiin bulchita jedhan akkana sabab-sablammoota walitti qabee akkana bulchaa jedhe. Huseen Suuraa maal jedhe gaafasu gada'aan bulchina jedhee jara kana mari'achiisaa ture. Huseen Suuraa nama hayyu maal jedhe beektu Huseen Suuraa kun ilmii keessatti illee nama gadi fagoodha Huseen Suuraa kun. Maal jedhee nuti gada'aan bulchina jedhe nama aalima Huseen Suuraa gada'aan bulchina jedhe. Gada'aan bulchina jedhee kana jara kana mari'achiisaa ture. Tarii akka tasaa ta'ee irra waliin galle. Gadaan bulchina maaliif jedha inni gadaa kana beeka. Maal jedhe Huseen Suuraa Fir'aawna irra bar Abii Jahaltu jallaadha jedhe. Huseen Suuraa akkamitti jennaan Fir'aawna gaafa du'aa ka'u Rabbii baniin Israa'elitti amante sani amanee jedhe. Al'aana waqad asayta qablu wa kunta min al-mufsidiina jedhee Rabbiin waan ruhiin gargaraa geetteef irraddite. Garuu Abii Jahal wayita du'u bar wayita Abdallaa ibnu Mas'ud qoma gubbaatti ol bahe sani maal jedhe morma gasiisii nurraa murii jedheen dubartiin Arabaa morma gabaabata jettee nu kolfiti. Laalamee booda adu'e jechuun jalla Fir'aawna uummata kanaati jedheen Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Huseen Suuraa nama ilmii keessatti illee hubannoo hagana gahu qabu jechuudha. Gaafa sanuu inni gada'aan bulla jedhe. Maaliif gada'aan bulla jedha? Addunyaa tanatu yoo waa nama gaafattu. Gaafa kaleessa bilisummaa qabdan san seera akkamii qabdanii jettee nama gaafatti. Jara kana maraa wayita gaafatan jarra abbaa gadaallee Oromoo Islaamikii jedhe. Oromoo Islaamikii eegata eree Oromoon Islaama qofaa miti kiristaana jira. Waaqollee Oromoo abbootii jedhe. Kunillee Oromoo waaqeffataa jedhe. Huseen Suuraatiin ammoo silaa sirni ittiin bulchan sirni ittiin bulmaata kan kee kana maal gootaree namaan qabdu jedhanii. Akkasitti gaafa sanii nu harkaa baate jechuudha. Har'a taanaan gadaan mana barumsaa keessatti miti addatti baratamuu qaba sirni gadaa. Adda baratamuu qaba. Sirna amantii keenya jeequu miti. Kanaaf waa'ee sirna gadaa kana kitaabaan illee bifa namatti toluun akka barraahu irratti hojjetaa jirra. Warri gadaan amantii jettanii miira keessa galtanillee dhugaa qabdan. Maaliifuu kitaaba jaarraa 20 wantoonni tokko tokko waan miira keessa nama galchuu jira. Wanni miira nama keessa nama galchu kitaabilee dubbisan keessatti. Wantoonni sun sirraahuu qaba jechuudha. Kuni hayyootaan sirraa waan ta'eef yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo yeroo itti tokko ta'ee falmatu irra jira waan ta'eef warri yaada gargaraa qabdan warri maqaa amantiitiin illee miira keessa galtan amantiin teennaa teessan Oromummaallee teennaa teessan amantiillee Rabbiin nuu kenne Oromummaallee Rabbiin nuu kenne waan ta'eef seenaa haa dubbifnu seenaa haa qorannu amala gaarii waan dabe qajeelchuu haa yaannu isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaati waa'ee sirna gadaa kana caalaa bal'innaan yeroo itti aanuuf bifa amma laayivii kanaanii miti. Anillee yookaan laayivii kana tasa uummata duratti bahuu haga dhiise tureera sodaadhe faa ta'a. Bifa bareedaan itti aannee kutaa gargaraa akka qabutti viidiyoo bareedaa waraabnee isin biraan ka gennu ta'a inshaallah yoo rabbi bira taate ulfaadhaa galatooma isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii galatooma ulfaadhaa jechaatiin hanga ammaatti nama 1,200 barattoota 1,400 bakka takkatti argachuu jechuun manni barumsaa yuunivarsiitiileen gurguddaallee nama meeqa akka qabullee hin beeku. Haa ta'u immoo namoonni yaada isaanii baay'een dubbisaatiin ture. Yaadni isaanii baay'ee bareedaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Kan nama gammachiisu keessaa yaadni an dubbise tokko maal jedhaa? Isin nu barsiisu miti seenaa Oromoo fi Oromiyaa qofa akkanatti qorachuun keessanuu garmalee nu gammachiise. Gaafa akka dhuftanii nu barsiistan ammoo dachaa gammanne jedhanii yaada isaanii namoota kennatan keessaati. Gaafa biraatiin ammoo namoonni garagaraa barumsa garagaraa dhimma kanarratti yeroo baay'ee waan kennaa turanii fi
ustaadni keenyallee waliin bu'iinsi garaagaraa waan jiruufi waan kana addaan bal'isanii Oromoon maalidha Islaamummaan maalidha namni tokko osoo hin beekne Oromoo irraa haasaa namni tokko osoo hin beekne ustaadota tokko yoo argite as gubbatti waan gaggaarii hojjetanii jecha ijoolleen keenya homaan beekanii maashaallah Allahu akbar maashaallah mucama waan beekne kana fuudhanii samii dhahanii areetuma qofa arganii sheeka guddaa kana ta'e waan galaas nyaata baranneen bakka kanallee dubbachuun barbaadu. Ijoolleen maashaallah Allahu akbar ustaaza sheeka keenya ulamaa keenya dhaaltuu anbiyya nama waan beekne kana inni xiqqoma agumaan qara'ee kana qara'ee mala samii tol'aanii gaafa inni doongodhe ammoo sheekotiin baddeen maqaa sheekotachuma balleessan jechuudha. Waan si ajaa'ibu beektaa? Barsiisaa tokkotu na bira ture kalee wayitaan waan kana laptooppii barreessee wanni jedhu kutaa 11 barsiisa. Hedduu nama aktiivistii fiiziksii fi maatisii barsiisa baay'ee seenaa kanallee dubbisaa wayita waan kana dubbisee arge an barumsi biyya kanaa mataan isaa nama gabroomsaa deemee biyya alaatiif barachuu qabaa jedhe. Hedduu seenaa kana dubbisuuf wanni jedhullee garuu seenaa dhugaan argannee jedhe seenaa abbaan baay'ee barreesse amma yoo dubbifte baay'ee waan dhugaan fakkaanne warri habashaa kun diraamaatikaalii waan hin fakkaanne uumanii akkasitti uummata keenya dogoggorsuu jiran jechuudha. Amma kitaabilee hedduu yoo dubbisan baay'ee miira keessa nama galcha. Kanaaf biyya tana irratti dhaloonni seenaa of hin beekne bilisoomuullee hin danda'u. Uf ta'ee jiraachuullee bilisummaafillee qabsaa'uullee hin danda'u. Bilisoomuu miti bilisummaaf qabsaa'uu hin danda'u. Wanni kun waan ajandaa godhannee irratti hojjetu.